waaqayyo sina eebbisu baga yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan 2020 isin ga'e yookaan 2012 isin ga'e isiniin jedha. Baga geessanii rakkinni humna keenyaan ol nu qoru utuma jiru egaa du'ee du'aa ka'uu homtuun daangessu bagattiin isin ga'een jedha. waaqayyo sina eebbisu. Eshi ani maqaan koo Shumee Yaadataan jedhama. Baga yaadannoo du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kanaan isin geessanii jira. Eebbifama gooftaan isna eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kana itti fufuudhaan fuula dura waa'ee du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana kan ilaallatu faarfannaa faarfataa mararaa duunillee indu'e kan jedhu waliin dhaggeeffannee walitti deebina nu eega. Duumtillee indu'e masii ajjeesee jiraanne duumtillee indu'e masii duumtillee masii ajjeesee jiraanne duumtillee indu'e masii ajjeesee jiraanne luba jiraataa qabna du'aa ka'uu isaatiin jiraanne hambe nakkaa jedhee akkuma nutti hime sanii innoo ka'eera fasaa barbaachamaa gara waalaa yaatanii innoo ka'eera warri karaa himaa'oos waa'ee duusaa maadu dubbatu innoo ka'eera kan isaanii wajjin adeemu masii akka ta'e silaa yaanni nu hubatu innoo ka'eera du'aa ka'eera du'aa ka'eera du'aa ka'eera du'aa ka'eera masiin du'aa ka'ee du'aa ka'ee Yesuus du'aa ka'ee masiin du'aa ka'ee Yesuus du'aa ka'ee Amen 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 du'aa ka'eera amen amen masii jiraatana amen amen abdii nuuf kenneera amen amen nuufeen isin fura amen amen du'aa ka'eera amen amen erga baasaa jira amen amen abdii nuuf ta'eera amen amen Yesuus nu fureera amen amen du'aa ka'eera amen amen erga baasaa jira amen amen abdii nuuf kenneera amen amen Yesuus nu fureera amen 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 du'aa ka'eera mirga abbaa jira kaakaamaanii du'aa ka'eera keessa kootti argamaa maafuraanii du'aa ka'eera jiraattota godheetti xinnayyoo du'aa ka'eera si'oliin godheera kalleeyyoo Yesuus goota du'aa ka'uuti Yesuus masii ilma waaqayyooti Yesuus jaalallee beekamaa kan akka isaatti wayisumaaf nu gama'ee 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 maqaama isaatiitti xinna yooliin kun guguddayne maqaama isaatiin wallaalota turre isaa nu banne maqaama isaatiin kan maqaan hundooyne isaan nu yaame du'aa ka'uu isaan nuti maqaan nagaa nutti dhaame Yesuus goota du'aa ka'uuti Yesuus masii ilma waaqayyooti
Yesuus Yesuus jaalallee beekamaa kan akka saantiroo wayisumaaf nu gamee. Karaa dhugaaf jireenyaa hubadhe karaa masaatiin babbarenne abbaatti mul'anne du'aa ka'uusaan boolla du'aa sana baane yaane du'aa ka'uusaan ija kunnee qulqulloota taane. Yesuus du'aa ka'ee Masiin du'aa ka'ee Yesuus du'aa ka'ee Yesuus nu fureera du'aa kenneera merga basaa jira abdiin nuuf kenneera Yesuus nu fureera. Tole dhaggeeffattoota keenyaa walitti deebineeti jirra hordoftoonni TV ifa fayyinaa gamanumaan egaa har'a keessummaa koo qabadhee gara mana keessaniitti achis ba'eetan jira. Egaa ergamaa Geetaawun Imroo akkasumas Aadde Shumee Yaadataa wajjiniin wanti nuti har'a irratti haasofnu wantoota amma itti aananii jiran ta'ame. Ergamaa Geetaawun Imroo isiniif Faasikaan maali? Egaa Faasikaa jechuun hiikkaansaa bira darbuu jechuudha. Inni kun immoo ayyaanni kun kan inni hundeeffame sabni Israa'el biyya Gibxii gaafa ba'anii galgala isaanitti ba'uuf jedhan sanatti namni hundinuu ispeeshaalii warri Israa'elootaa yookaan Ibrootaa biyya sana keessa Waaqayyo karaa Musee dha'icha garaagaraa mooticha Fariyoonitti fidee waan dideef isa dhumaa hangafa dhayeeti kan inni baase. Gaafa sana namni kamniyyuu balbala irratti dhiiga hoolaa yookaan dhiiga horii akka dibuudha. Kun immoo ajaji kun kan kenname yookaan abboommiin kun kan kennameef Israa'el duwwaadha. Warri biraan hin qabanii warra Israa'eltu qaba ajaja kana yookaan abboommii kana kan fudhatan warra Israa'eliidha. Isaanis abboommii kana fudhatanii dhiiga mana isaaniitti dibani. Kanaaf Faasikaa jechi jedhu kuni bira darbuu jechuudha. Kanaaf Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Tole eebbifamaa Faasikaa jechuun gabaabaadhumatti afaan Ingiliffaan pass over ka jedhamu sana bira darbuu yoo ta'e amma kan isin kakuu moofaa keessaatii nu kaaftan an ergamaa kun an ergamaan kun dhiigaa ni mallatteessa. Dhiigaan kan mallattaa'e kana bira hin darbu dha'ichiin darba du'in darba kan jedhame suni du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara kakuu haaraa wajjiniin walitti qabata. Faasikaa jechi jedhu kuni bira darbuudha. Kakuu moofaa keessatti sabni Israa'eltu biyya Gibxii ba'ee inni kun bara baraan yaadannoo akka ta'u sabni Israa'el akka isaan ayyaaneffataniif gaafa sana Faasikaan kun dhiigaan hundeeffame dhiigaan dhaabbate. Achi siqee seerota keessatti akka barreeffamee jiru dhiigni gooftaan keenya Waaqayyo namatti dhufuudhaaf Waaqayyo namatti dhiyaachuudhaaf karaa dhiigaa waadaa gale. Bara kakuu haaraatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos oolaa Faasikaa ta'eeti kan inni du'e. Yohaannis utuu inni dhufin fuula dura yeroo ofii dursee dhufee barsiisaa ture ilaa hoolaa Waaqayyo isa cubbuu nama hundumaa baachuudhaaf dhufe yookaan ergame jedhee dubbata. Yeroo lallabaa ture
Yesuus Kiristoosiin yeroo beeksisaa ture jechuudha. Jarri waa'ee oolaa Faasikaa beeku waan ta'eef. Jarri waa'ee hoolaa Faasikaa beeku waan ta'eef. Yesuus Kiristoos yeroo dhufe hoolaa Faasikaa ta'eeti kan inni dhufe. Kakuun dhiiga malee hin dhaabbatu. Kakuun jiraachuudhaaf dhiigi jiraachuutu irra jiraata. Kanaaf Haarooni luba ta'eeti kan inni dhiiga fuudhee namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbachaa ture. Kanaaf sabni Israa'el biyya Gibxii kan isaan ba'an ayyaana kana Waaqayyo dhaqanii ol ba'anii anaaf haa ayyaaneffatan ayyaana Faasikaa kanattiin jedheen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa gaafa inni qabamee gaafa inni du'ee gaafa ayyaana Faasikaa kana innis dhiigi jalqaba dhangalaafamee sabni Israa'el biyya Gibxii ba'e dhiiga hoolaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo kan inni du'e gaafa Faasikaati jechuudha. Gaafa sana innis hoolaa Faasikaa ta'e, hoolaa araaraa ta'e, nama hundumaarra cubbuu dha'icha dabarsee fannoo irratti kan inni du'e gaafa ayyaana Faasikaa kana jechuudha. Waaqayyoodhaaf galatu. Ameen. Mee gara adde Shumee yaadataatti darbaa mee adde Shumee yaadataa isinii fi Faasikaan maali isiniif? Faasikaan maali? Faasikaan jechi Faasikaa jedhu jecha du'a bira darbuuti. Gooftaan Yesuus anaaf jedhee isiniif jedhee cubbuu keenya baatee raddarbaa keenya hundumaa baatee ba'aa keenya baateetu fannoo irratti ol ba'e. Kanaaf Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Bira darbuu jechuudha. Eebbifamaa isin eebbisu. Egaa mee akka walii galaatti gaafa deebinu Faasikaa kana ammoo yeroo ammaa kanatti addunyaa kanarraati biyya Israa'el keessatti aadaa isa kakuu moofaa sana qabatanii akkuma isa kakuu moofaa sanaatti kan ilaalan hin jiru. Isaan kam jechuudha? Warra Yesuus Kiristoos dhufee dhalachuusaa ammayyuu warra itti amanin jiran jechuudha. Israa'elotuma ta'anii kan Yesuusin hin fudhanne. Faasikaa isuma kakuu moofaa kan qabatanii jiran. Mee biyyuma keenya kana keessatti Faasikaan kun aadaama waan ta'eef ilaalama moo amantiidhaan wal qabatee namni hundumtuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa wajjin wal qabsiisee hubatee jira jettanii yaaddu isin? Egaa akkuma beekamu warri Israa'el agarraayyuu baay'een isaanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti naman. Gooftaan Yesuus Kiristoos ganaa dhufaa ganaa dhalata jedhaniiti kan isaan eegaa amanaa turan. Har'a dhalateera yoo isin ittiin jettan hin amanan hin fudhatanis. Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhalate akkaataa isaan yaadaniif akkaataa isaan eeganiin miti. Isaan magaalaa guddaa Israa'el keessatti utuu isaan eeganii inni garuu dhiisee dhaqee mandara xiqqaa yookaan magaalaa xiqqoo Beetlehem keessatti kan inni dhalate. Achi keessatti dhalate. Isaan garuu magaalaa guddaa Israa'el keessatti eegaa turanii mana qulqullummaa Solomoon ijaare keessatti eegaa turan. Inni garuu isaan hin fudhannee fi waan inni magaalaa guddaatti hin dhalatiniif mana mootii keessaa waan inni hin dhalatiniif iddoo gurguddaatti iddoo isaan itti eegan Crown Family keessatti faamilii cimoodha jedhaman beekamoodha jedhaman keessatti waan hin dhalannee fi kanaafis maal godhan isaanii hin fudhanne Palace Government yookaan immoo intini mootummaa keessatti dhalata jedhanii irraa dhalata jedhaniiti kan isaan eegaa turan. Inni garuu kana bira darbee dhaqee Maariyaam irraa dhalate bira darbee dhaqee Beetlehem iddoo Beetlehem keessaa mana namaa miti. Iddoo horiin irraa nyaatu siree horiin keessaa nyaatu irratti kan inni dhalate. Kanaaf gaafa inni dhalatee jalqabu akkaataa isaan yaadaniif akkaataa isaan eeganiin adda dubbiin isaaniif yaanni isaaniif seerrii fi akkaataan Yesuus Kiristoos dhalate wal adda jechuudha. Maaltu adda godhaa? Inni yerooma dhufee akka seeraatti guyyaa sanbataatti hin fayyisanii guyyaa sanbataatti hin lallabanii guyyaa sanbataatti hin boqotu fayyinni hin jiru maal hin jiru barsiisuun hin jiru namni hundinuu hin boqota akka aadaa warra Jiwishiitti jechuudha. Isni garuu kan hundumaa cabsee naafas hin diriirsaa jaamaas hin banaa goophoos hin qajeelchaa waan hundumaa godha ture. Kanaaf hin amanne hin fudhannes kanaaf jalqabuma inni dhalatee kaasaniitti mormaa turan. Argitaniitti yoo ta'e gaafa inni iddootti dhalate mandaratti dhalate gaafa inni dhaqu nuyi namicha kana beennamin yoo kaleessa dheengadda ilma Yoseef ilma Maariyaam miti yoo kaleessa dheengadda namichi kun muka soofaan turre yoo kanaaf akkuma barsiisaa tokkotti yookaan akkuma nama cimaa tokkotti barsiisaa tokkotti amananii maan ilaalanii darban malee Yesuus Kiristoos Waaqa jedhanii guyyaa tokko iyyuu itti namanne kan ajjeeses isaanuma maaliif seerri isaaniif
seera inni qabatee dhufe tokko miti. Seerri Museedhaaf seera inni qabatee dhufe tokko miti. Seerri Musee akkaataa Yesuus Kiristoos itti lallabe faallessa. Inni dhaqi cubbuun kee sii dhiifameera. Cubbuu kee ani sii dhiiseera dhaqi jedhaan. Yesuus seerri garuu cubbuu kee sii dhiiseera kan jedhu hin barbaadu. Seerri cubbuun akkasinii dhiifamu neejjama. Yesuus Kiristoos garuu cubbuu kee sii dhiiseera gaafa inni jedhu laa Waaqayyoon arrabsaa jira jedhuun akka seeraatti immoo namni cubbuun kee sii dhiifameera jechuu hin danda'u. Namni nama tokkoon cubbuun kee sii dhiifameera hin jedhu. Seerri Musee garuu sanarraa adda namni tokko yoo nama ajjeese du'uu qaba. Du'uu qaba. Yoo harka namaa kute harkisaa cituu qaba. Wanta gootantu wanti nama irratti gootantu wanti isin irratti taasifamu. Kanaaf Yesuus immoo faallaa isa sanaati jechuudha. Yesuus faallaa isa sanaati. Kanaaf dubartittii ejjituun suni gaafa daddarbachaa dhiibaa kuffisaa dhaqan sana mee seerri Musee aduutu jedha dhagaan rukutamte ati maal jettaa jedhaniin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartittiidhaan ati cubbamtuudhaan jedha. Maqaa waan biraayyuun oofne seera sana dursee dha'ee dugda duuba namni isin keessaa cubbuun qabne dha'ee haa ajjeesu jedheen. Kanaafi namni quba isaatiin gadi jedhee lafatti barreessee jedha. Quba isaatiin gadi jedhee waan barreesseef namni hundinuu isa dubbisee deeme malee afaan isaa nutti hin dubbanne. Dubbisee madhiisee tokko tokko yaa'anii dhagaa isaanii lafa bubuusanii deemu. Akka seeraatti garuu dubartiin sun iddooma sanatti rukutamtee duuti turte. Isheef maatiin isheen ajjeefamu turan akka seeraatti. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni du'e cubbuu ilmaan namootaa isa jedhan kana warri Juushii yookaan warri Israa'eliin fudhatan ganaa dhufee dhalata jedhaniiti kan isaan abdii godhatan kan isaan eegan. Yesuus kan isaan eegan kan biraadha jechuudha. Kan biraadha. Gara biyya keenyaa yoo dhufne immoo Faasikaan kuni akka aadaatti baay'inaan kan inni ilaalamu. Akka aadaa yeroo jennu nyaachuu, dhuguu, uffachuu fi kan kana fakkaatanii bashannanaan kan dabarsanitti fakkaata namootatti. Faasikaan garuu du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosii wajjin wal qabata. Nuuf Faasikaan amantiidha. Faasikaan kaalcharii miti, aadaa miti. Faasikaan nuuf yeroo hundumaayyuu Faasikaadha. Kiristiyaanota warra Yesuus Kiristoositti amananiif yeroo hundumaa Faasikaadha. Yeroo hundumaa bira darbuudha. Yerootti rakkina bira dabarru, yerootti cubbuu bira dabarru, yerootti lola bira dabarru, yerootti ari'atama bira dabarru, yerootti dhukkuba bira dabarruudha. Gaafa sana Yesuus Kiristoos fannootti ol ba'ee dhiiga isaa dhangalaase. Dhiigni isaa inni dhangala'e kun cubbuu dhala namaarra jiru hundumaa al tokkoof isa dhumaa miicee balleesse. Mee isa dhimma waa'ee fannoo wal qabatu itti deebinaati. Faasikaadhuma irratti amma isinigaa maatii kiristiyaanaa yookaan maatiidhuma waldaa kiristiyaanaa warra Pirootestaantii keessatti dhalattaniiti achuma keessatti guddattanii gara mul'ata Waaqayyoo isiniif kenneetti baatani. Amma waa'ee Faasikaa kana gaafa dubbannu waa'een Faasikaa kun yoomidha kan inni isinii galame? Egaa duruma waldaa keessatti dhalanne waan guddanneef waa'ee Faasikaa kana durii namni ol waamee ayyaanessa. Gaaf namni barbaade waldaa kiristiyaanaa dhaqaa namni hin barbaanne immoo dhiisa. Gaafa kana jechuudha. Namni itti tole dhaqee waaqessaa namni itti hin tolle immoo dhiisa. Gaafa ayyaana du'aa ka'uu kana. Kana akka nuyi kan nuyi beeknu seeruma waan ta'eef malee dhaqumti waan Faasikaama ayyaaneffachuun waan dura jiraatuuf wa'een eenyummaa Christ identitiin yookaan immoo Faasikaa identitiin waan nu galeef miti. Anaaf akka kootte jechuudha. Waan nu galeef miti. Waanuma ayyaana kana dhaqanii ayyaanessuun irra jiraatu ollaa wajjin wal waamanii nyaatanii dhuguu. Ollaa wajjin walitti dhufanii nyaatanii dhuguu, uffachuu, hidhachuu. Waanuma aadaa ta'eef, waanuma waldaa keessatti dhalanneef malee dhuguma gaafa sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf du'e kan jedhu ani hin beekun ture dur. Yeroo waldaama keessatti dhaladhee guddadhe. Nan yaadadha yeroo sana durii gaafa guyyaa sadan kana roobii kamisaaf jimaatni sanbata duraanis itti dabalamee hin tsoomu turan dur. Gaafa sana duwwaadha tsoomiin. Iddoon itti dhaladhetti jechuudha. Waggaatti al tokko jechuudha. Waggaatti al tokko baay'ee tsoomanii kadhachuun maal jechuun kun dhiyoodhaa asitti kan inni dhufe.
dhiphina guyyaa dhiphinaa torban dhiphinaa jedhanii miila qullaa deemu torban dhiphinaa jedhanii callaa nyaatu Yesuus baate sana baachuudhaaf jecha miila qullaa deemu. miila qullaa deemu Yesuus baate sana baachuuf jecha dhallaadduu mataatti hidhachuu. Yesuus baate sana baachuuf jecha mulluu yookaan shummoo nyaachuu jechuudha. buddeen waan midhaan callaa midhaan hin bukaayin nyaatu jechuudha. Dhiphina Kana waan godhuuf amma namni dhiphina Yesuus hirmaate jechuu dandeenya. kun seera fayyina miti. Yesuus Kiristoos dhiphina Yesuus Kiristoos hirmaate iyyuu isa kami. Yesuus Kiristoos dhukkuba isa kam dhiphina isa kam hirmaate nummoo dhiphina isa kamtu jira nurraa. Namni keenya waan adda baafate iyyuu hin qabu. Nuuni dhiphina keenya tokkoof isa tokko Faasikaa 2012 har'aa Yesuus Kiristoos nuuf dhiphateera. Gaafa Faasikaa sana nuu dhiphate. Hoolaan Faasikaa keenya gaafa sana dhiphate gaafa sana nuuf qalame jechuudhaan. Kanaafi namoonni baay'een amma akkuma isin jettan iyyuu gonfoo mataarra kaawwatu yookaan baala meexxii mukoota adda addaa kana walitti maranii gonfoo mataarra kaawwatu. Inni kunis darbeera. Yeroo sana bara sana keessa mootummaa warra Roomaa yookaan aadaa warra Giriik keessatti gonfoo lamatu jira. Gonfoonni jalqabaa amma biyya keenya keessatti amma yeroo darbe al ta'e Qananiisaan dhaqee Ateensitti dorgomee gaafa injifate warri Ateensi yookaan warri Giriikii gonfoo abaaboo yookaan immoo daraaraarraa hojjetan fuudhanii mataasaarra ka'aniifi. Kun aadaa warra Giriikiiti. Biqilaadhuma bakkee irraati daraaraama biqilaa bakkee hojjetamee fuudhanii mataatti godhatu. Phaawulos yeroo dubbatu nuyi gonfoo cooligee baduuf waliin dorgomnu jedha. Isa sana jechuudha inni aadaa warra Giriikiiti. Namni waan gaarii hojjete, namni fiigicha fiigee injifate, namni lola lolee injifate, namni waan gaarii godhe daraaraatu mataarra kaawwamaaf jechuudha. Gonfoo daraaraatu mataarra kaawwama. Namni badii balleesse, namni fannifame, namni adabamu immoo gonfoo qoraattii fuudhanii akkamatti yaannu kana miti. Gonfoo Yesuus mataarra kaawwate. Baay'ee waan nama ajaa'ibu. Gonfoo isa kana miti. Sibiilarraa kan hojjetametu jira. Gonfoon kun mataarra isin kaa'u. Gaafa mataarra nama ka'an isa keessa rukutu gadi. Sibiila hin cabu waan ta'eef achumaa gadi mataa namaa keessa lixa. Mataa namaa keessa lixa. Inni har'a jarri mataarra kaawwatan isa kam? Baala? No! Isa kana miti. Isa kana miti. Akkas taanaanii kan amma fakkeenyummaa isaatiif namni dhallaadduu mataatti hidhatu suni kan nama dhiphatee utuu hin taane kan nama gammadee ta'e. Akkasi. Utuu isaaf fayyadamanii gaariidha qooda dhiphinaa. Faasikaanii akka biyya keenyaatti aadaadha malee Kiristoosii wajjiniin du'ee du'aa ka'uu Kiristoosii wajjiniin kan wal qabate amantoonni keenya kan beekan miti jechuudha. Baay'een amantoota keenyaa beekanii irra caalaa baay'een waldaan kiristiyaanaa Itoophiyaa yookaan maqaa kiristinaa Itoophiyaa keessa kan socho'ani baay'een isaanii wa'ee fannoos ta'e wa'ee faasikaas baay'een isaanii wa'ee gonfoos beekanii miti kan godhan aadaama dhaala waan ta'eedhaafi kan isaanii kana godhan jechuudha. Mee adde shumee yaadataatti yoo darbu mee Faasikaa kana isin egaa isinis akkasuma akkuma ergamaa Geetaawwan immoo egaa waluma barbaaddanii teedheetan yaada al takka maatiin tokko keessatti dhalatee tokko immoo kan keessaattiin dhalannetu gaa'ela waliin dhaabbata iddoo baay'eetti waan akkasiitti argama. Isinis waldaama kiristiyaanaa yookaan immoo maatiima kiristiyaanaa keessatti dhalattaniiti achuma keessatti kan guddattan. Mee Faasikaanii akkamitti isinii galee yookaan Faasikaanii yoom isinii galee durumaa isinii galeeti moo kan isinii dhugaansaa isinii galeeti moo kan isin waaqessitan yookaan dhiyoodha kan inni isinii gale yoomi mee akkamitti immoo isinii gale? Mana amantaa keessatti guddachuuf hin danda'amu waldaa kiristaanaa keessatti jechuudha. Kanaaf namoonni hamma Faasikaa jedhu hoggaanuma ayyaanessu garuu eenyuuf hin galle anaafis hin galle akka gooftaa Yesuus anaaf jedhee inni du'e anaaf jedhee inni fannootti ol ba'e anaaf jedhee gindillaa baate. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira akka isin waanuma jiru dhandhamachaa yoo kanarra ta'uu baate immoo teessaniidhuma qophii keenya akkasiin hordofaa jirtanii rimootiin keessanii gara ishee cuftu yookaan gara ishee dabarsituutti akkasi naggaamne nan beeka amma dhumaatti akkasi
isin nu duukaa turtan ammas abdiin qabaa gidduutti faarfannaa tokko fayyisaa koo kan jedhu waliin dhaggeeffannee faarfannaa faarfataa Daawit Girmaa waliin dhaggeeffannee itti deebinaa. Wamichake male nguri kona gefane ubadde lale firri fanno koranan anne at garu koda kode pate Dirra kena fe botilate naftawatte at garu koda kodipate dirra kena fe botilate naftawatte Danu jalala ke male sila sila yo nabade bayarara ke to male ila asna fide Danu jalala ke male sila sila yo nabade bayarara ke to male ila asna fide Ufedu banapu lagi timesi kurkura atu fetu male sila lubun si gurgura Ufedu banapu lagi timesi kurkura atu fetu male sila lubun si gurgura Fayisako 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 Sifkanamiko Fayisako 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 Sifkanamiko Sirraan dhaladheen dhiiga kee dhugee foon kee nyaadheen jireenya argadheen kanaaf koomeen konsi gigaatu booddeen ilaalu qaalluuf lapheen kon mucucaatu sinamni chaalu narraa calaafteetta cubbuu koo sirraan dhaladheen dhiiga kee dhugee foon kee nyaadheen jireenya argadheen kanaaf koomeen konsi gigaatu booddeen ilaalu Aluf lapen komu jodatu sinamin chalu simale enyu kangara bada gatu Yesuus Yesuus enyu lesina lajre nkabatu Yesuus Yesuus Kristos kenna kol mabana kenne Yesuus Yesuus Wamale lubonko kazinjalane Yesuus Yesuus Sita hola waka yarara igalolase kalubuna badubase balbala sanduka kakuchufama sitol nagalche gati konarabase Sita hola waka yarara igalolase kalubuna badubase balbala sanduka kakuchufama sitol nagalche gati konarabase
Yesuus, 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 si kan lubbuu naaf baddu baase. Yesuus, 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 si kan gatii koo narraa baase. Fayyisaa koo, Yesuus, fayyisaa koo. Faisako, Yesus, Faisako, 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 Sikanamiko, Faisako, 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 Sikanamiko. Tolega hordoftoota qophii keenya yookaan hordoftoota TV ifa fayyinaa akkuma jalqaba isinitti hime qophiin keenya har'aa qophii addaa ayyaana faasikaa ilaallatee waa'ee faasikaa fi akkasumas waa'ee fannoo akkasumas wantoota garaa garaa irratti mana keessan turre isinii wajjiniin haasa'uudhaaf ergamaa Geetaawuniif haadha warraa isaanii Addee Shumee Yaadataa wajjiniin asitti argamnee jirra. Egaa akkuma amma dubbannee xumurree faarfannaa Fayisaa koo jedhu waliin dhaggeeffannee xumurreetti jirra. Egaa mee ergamaa Geetaawun kan amma dhimma faasikaa kanaan wal qabatee amma haasofneen yoo bira dabarru waa'ee fannoo mee dabarra amma sababni isaa maaliifi torban kun yookaan immoo guyyaan har'aa kuni torbanoota fuula keenya dura turan keessatti guyyoota gaafa roobiidha jalqabee dhiphina adda addaa keessa dabarfamee kennamuu yerootti kallattii ittiin Yesuus Kiristoosiin warri fannisuu barbaadan harka keessa galfatan yeroo isaan barbaadaa turanii nama ittiin bira ga'an karaa isaan barbaadaa turanii nama ittiin bira ga'an kana gaafa argatan immoo gaafa Yihudaa argatanii waggaa jedhanii booda immoo Yesuus Kiristoos immoo akkasuma dhaqaatii faasikaa qopheessaa jedhee nyaata faasikaa walii wajjin nyaanna arbaata faasikaa walii wajjin nyaanna bartoota isaatiin nyaata qopheessanii galgala gaafa sanaa immoo nyaata gaafa nyaatanii nyaata tokko mangaagaa tokko yookaan gurshaa tokko afaan kaa'ee waan yaadde immoo dafii raawwadhu Yesuus ittiin jedhee gaafa afaan kaa'e sana maal jechuu barbaade laata achirraa ka'uun barbaadeetanii Yesuus gaafa gurshee waan yaadde dafii raawwadhu ittiin jedhe. Akkasuma erga akkas jedhee booda warri qabuu barbaadan itti dhufan erga qabaniin booda immoo Yesuus warra qaban sana duukaatti eenyuun arge Yihudaa argeeti akkasitti jedhe namicha koo ati as jirtu taa'ii ittiin jedheeti bira darbe argitanii gaafa afaan kaa'e dafiiti raawwadhodhe amma immoo achiin gaafa naanna'u immoo isa biraati adda ba'ee Yihudaan jara warra qabanii wajjiniin jira amma immoo kenneera waan ta'eef gaafa bira ga'u maal ittiin jedhe namicha koo as jirtaati ittiin jedheeti gara fannootti adeeme sodaa malee erga gara fannoo sanatti adeeme fannoo inni baachuu qabu sana fannoo qopheessan gindillaa jabaadhaaf cimaa ka'ee dhaabbatu boolla guddaa keessa galchanii ol kaasanii dhaabbanii itti waqaran kana isa baachisanii adeemsuu jalqaban sanaan dabalatee fannoo kanaan wal qabatee gaa wanti nu asoo barbaanne maa inni waggaa waggaadhaan yeroo hundumaa yeroo adda addaattis waa'ee fannoo in lallabna in dubbannaa ispeeshaalii isin tajaajila cherchiitti yookaan waldaa ifa fayyinaa keessatti tajaajiltan TV ifa fayyinaa irratti argamu bal'inaan yeroo baay'ee madaa'uu isaatiin fayyifamtan jecha jedhu yeroo baay'ee hin fayyadamtu akka jaallattan illee nan beeka sagalee sana jechuudha macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti kan barraa'ee jiru madaa'uunsaa sun akka nu fayyise
Yesuus fannoo akka baate fannoo baate kanarratti immoo darbee immoo akka fannifame egaa kan fannifaman gaafa sana attoonni lachanis hin jiru dhugaadha Yesuus Kiristoosis fannifamee achirratti fannoo kanaan wal qabatee wanti nuti irratti haasofnu wanti adda godhu waa'ee Yesuus fannifamuu miti waa'ee waan garaagaraa osoo hin taane fannoo kanaan wal qabatee amma wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irra kan jiru wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irra kan jiru akkas jedha hunduma isaaniitiinis eenyullee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa ana duukaa haa bu'uu jedha akkasuma wangeeluma Luqaas kana immoo boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irraati immoo sagalee Waaqayyoo maal jedha fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u fannoo isaa baatee na duukaa bu'uudha kan baatee na duukaa hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'uudha egaa kun amma hiikoonsaa amantoota keenya biratti fannoo mukarraa qirixame baachuu moo yookaan sibiilarraa tolfame baachuu moo fannoo humna fannootti amananii fannoo jireenya fannoo jiraachuudhaan Kiristoosii wajjin isa Phaawulos jedhu sana Kiristoosii wajjiniin dhiphattaniitti yoo ta'e fannifamtanii duutanii du'aas kaataniitti yoo ta'e isaa wajjinis mirga abbaa hin teessuudha jireenyi sun jireenya amantiitii wal qabatamoo wanti amma jiru kun fannoon bakkeedhaan mul'atu fannoon itti amananii baatan akkamitti ilaaltu mee sagalee kanarratti yoo dubbanne jedheeti baay'ee gaariidha gaa akkuma isinuu kaaftani sagaleen Waaqayyoo maal jedhaadha dhimma nuuni wa'ee kitaaba qulqulluu kana yookaan immoo wa'ee afuuraa kana jalqaba utuu wangeela lallabuu dursinee wa'een afuuraa nuu galuutu irra jiraata wa'ee afuuraa afuurumaan shallagna wanta afuuraa afuuraan bira ga'u wanni afuuraa beekumsaaf ogummaa namaan bira gaamuu hin danda'u kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii biyya lafaa kanarra deddeebi'ee erga barsiisee fedha isaatiin kan inni dhufe biyya lafaa araara buusuudhaaf dhiiga malee araarra kan jirre kaasnee ilaallee irraa kanaaf dhiigni isaa dhangala'uu qaba araara buusuudhaaf dhiigni isaa dhangala'uu qaba kanaafi alkanitti qabame sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara gaaraatti ol ba'ee Yohaannis Phexrosiif Yaaqoobii wajjin kadhata ture jedhaan amma dafqisaa dhiigatti geddaramutti illee kadhata ture jedhaan dhiigni isaa dafqisaa kun amma dhiigatti geddaramutti maaliif dhiphina isaa fuula duraa sanatu borii sanatu dura jira bartoonni isaa illee gar malee rafu turan warri sadan wal duukaa ba'an kun gaara Gesimenteetti jechuudha gar malee rafuu riba guddaa keessa jiru itti deddeebi'ee dammaqaa kadhadhaa rakkinatti akka hin galleef jechaa ture egaa isa dursee irbaata kana gaafa qopheessanii yaadan nyaatan akkuma isin jettanu Yihuudaa buddeena afaan kaa'ee achumaan seexannillee itti gale jedhaan seexannillee itti gale jedhaa dafii raawwadhu jedhee Yihuudaan isin ba'e Yihuudaan waggaa amma kana waggaa 3 ol duukaa jiraatee wayeen eenyummaaf maalummaan Kiristoos hin galleef Yihuudaan kan inni barbaadu wayee birriiti kan inni yaadu wayee birriiti kanaaf gooftaa keenya duukaas yeroo ture birrii kanaa wajjin wanta wal qabatu hojjetaa ture inni kanaaf Yihuudaan jaraa wajjin wal hidheeti kan inni jiru dhaqee birrii 30tti kan inni gurgure birrii 30 jechuun gaa at least har'a birrii miliyoona 300 illee ta'uu danda'a har'a hin beekamu kanaaf gaa Yihuudaan dabarsee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gurguree achumaan Yesuus Kiristoosiinis jarri dhufanii qabatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu jarri hin dhufin yerichi ga'eera ka'aa itti adeemnaa jedheen bartootaan silumayyuu yerichi ga'eera ka'aa itti adeemnaa jedheen jechuun yeroon itti fannifamu yeroon itti duu sa'aatiin isaa amma waan ta'eef kottaa itti adeemnaa jedhe garuu yeroo kadhataa ture sana xoofoon kun fedha kee yoo ta'e narra darbu jedheera maaliif itti adeemna kan jedhe humna waaqummaa isaadha waaqummaa isaati kanachirra narra darbu jedhe immoo namummaa isaati Yesuus Kiristoos yeroo dhufe namas waaqas kun amma namoota hedduudhaaf akka inni deebii ta'u nan abdadha waa'een namummaa fi waaqummaa Yesuus Kiristoos namni kam akka inni hubatu nan abdadha amma sa'aatii kana yeroo nuyi dubbachaa jirru jechuudha kanaan wal qabatee
Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti waa'ee bara dhumaa gaafa gaafatanii yericha abbaa koo malee anuun beeku. Anuun beeku. Sana qabatanii amma fakkeenyaaf warri Jehovah Witness inni nama malee waaqa miti jedhaniiti kan isaan ittiin namoota keenya ittiin challenge godhan. Inni guddaan jechuudha. So kanaaf sa'aatiin itti of keessatti dhiphatee xoofoon kun narra adarbu jedhe waaqummaan utuu hin taane namummaadhaan nama guutuu yeroo ture. Nama guutuu yeroo ture. Waaqummaan isaa immoo itti adeemnaa jedhee. Namummaan isaa fannoo sodaate. Waaqummaan isaa immoo fannoo gararraa jira. Kanaaf fannoo irrattis gaafa dhiphate foonsaa dhiphisanii. Foonsaatti taphatanii. Dubbii dhumti kun iyyuu kan dursu xoofoon kun narra adarbuutu dursa malee ka'atta deemnaan hin dursu. Xoofoon kun narra adarbuutu dursa. Ka'atta deemnaan na booddeedha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaa jarri dhufanii qabanii hirreeban uffata ija isaa hidhan itti taphatan itti tufan itti geessan jechuudhaan kan hundumaa foonsaatti taphatan hirreeban. Gooftaa Yesuusin hirreeban inni jedhu kun waan salphaa miti. Namoonni hirreebanii kana waama uleedhaan bat godhanii dhiisan itti fakkaata. Yesuus Kiristoos yeroo reebame mootummaan Roomaa yeroo nama reebu yookaan immoo qaama namaa kana keessa yeroo reebu nama fannifamuuf jedhu irra caalaa gaafa reebu adabbii gaafa adabu uleen ittiin garafu yookaan uleen ittiin reebu alangaa mataa 9 qabuun garafa. Mataa alangaa kana irratti sibiila caccabaatu irratti baqee jira irratti baqsanii jiru yookaan irratti tumanii jiru. Mataa sibiila sanaa irratti immoo wanti ittiin qurxummii qaban jirti. Maqaan ishee maal jedhamti? Wanti huukii kan qabdu yookaan okkoo kan qabdu jirti. Yeroo al tokko qaama isaa ittiin dha'anii foon isaa keessa sichi galti. Foon namaa keessa galti. Wanti akka okkoo sibiilli sun foon sana achi as kuttee kaati. Hin madeessa. Madeessuu duwwaa min kutee kaa malee follossee kaa achi as. Follossee kaa. Al tokko duwwaa min kan inni reebame. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara fannoo dhaqee fannoo irra yeroo taa'e fannoo irra taa'u jechuun waan salphaa miti. Namni fannoo irra taa'u waan dubbatu hin beeku. Namni fannoo irra taa'u waan jedhu hin beeku. Namni fannoo irra taa'u waan godhu hin beeku. Namni fannoo irra taa'u salphina. Gaafa sana baay'ee waan isin ajaa'ibu geggeessitoonni biyyaa yookaan aangawoonni jiru. Lafanni itti fannifame. Geggeessitoonni biyyaa jiru. Geggeessitoonni amantii jiru. Abbootiin seeraa jiru. Warri biyya bulchan jiru yookaan warri biyya seerratan jiru. Kanaaf fuula namoota baay'ee duratti salphate qullaa dhaabbate. Isayyuu immoo iddoo hattoonni itti fannifamanittidha kan inni fannifame. Iddoo hattoon lafa isaa malutti min. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 irraa sababii yakka keenya sababii dhiphina keenya mee iddoo sana nan dubbisame namootaaf akka galutti. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirran kaa'e. Muddama keenya sin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukuteetti gadi isa deebiseettis in lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname. Sababii akka keenyaafis reebame in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Erga jedhee booddee madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame jedha. Haleluuyaa. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame jedha. Argitanii hin caccabsame hin reebame hin salphate jedhaan. Jechi kun gaa jecha salphaa miti. Jechi kun jecha salphaa miti. Yesuus Kiristoos kan inni kana lakkoofsa 6 irraa maal jedha isinitti fakkaata? Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaarraa bannee turre adduma addaan karaarraa gorree turre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isarran kaa'e. Yakka keenya maal godhe? Yakka hunduma keenya maal godhe? Isarra kaa'e. Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irra taa'e reebamu uleedhaan isa reebame miti. Yakki addunyaa kun guutummaan isaa walitti qabame isarra taa'e. Amma fakkeenyaaf cubbuun nama tokkotti akka ulfaatu beekamaadha. Cubbuu keenyaaf amma nu hagam dhiphanna. Namni tokko sababii cubbuu nama tokkoof yookaan cubbuu mataa isaatiif hagam dhiphata. Yesuus Kiristoos garuu cubbuu namoota biliyoona hedduutti lakkaa'amanii baateeti kan inni fannoo irra taa'e aade. Inni fannoo irra taa'e nan dheebodhe. Inni fannoo irra taa'e aade sun inni maaloo maaliif na dhiifta? Maaliif achi galagalta narraa jedhee inni iyye suni ulee dadhabee iyyemin. Cubbuuf yakka addunyaa kana baachuutu tulfaate.
yakka kana baachuun waan itti ulfaateef maaltaa amma yoomitti lubbuu koo fudhadhu jedheen. Madaalli ulfaatina cubbuu ilmaan namaa kana mul'isuudhaaf itti ulfaate satu argisniin jedheera cubbuun koo amma hagam akka natti ulfaatu beeka. Cubbuun nama tokko hagam akka inni nama tokkotti ulfaatu beeka. Inni garuu cubbuu biliyoonota ammas dhoksaa tokkotu jira mini achirramma sa'aatii yeroo sanatti yeroo abbaa ko maana dhiifta sa'aatii jedhu sanatti ammas waaqummaa keessa utuu hin taane foonirra namummaadhaan gaafa jiru dhiphinni waan itti ulfaateef foon saatiin fuudhee ol ba'e waan ta'eef foon saa kanarratti tuullame bakka madaalliin sun isaan ol ta'e waan ta'eef maana dhiista. Kan inni jedhe isa kanaa jechuudha. Maana dhiista. Waaqayyoof galatu. Kanaafidha jechuudha. Phexros isa duraa boqonnaa 2:24-25 kan jiru nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan. Ameen. Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedha. Dubbii amma jiru kana kan macaafa Isaayaas irra jiru kanatti nu ibsa jechuudha. Inni kunis isa ibsa. Tole egaa kanaaf isiniif fannoon jireenyaanaaf. Fannoon isiniif jireenya. Mee adda shumee yaadataa fannoon isiniif maali? Fannoo jedhu fannoon anaaf jireenya. Anaaf karaadha. Anaaf dhugaadha. Ana malee gara abbaa dhaquu hin dandeessan. Ana karaan, ana jireenyi. Ana malee gara abbaa dhaquu hin dandeessan. Akkuma jedhu fannoon Yesuus Kiristoos inni anaaf fannifame anaaf jireenya, anaaf eebba, anaaf nagaa fide. Fannoo waanuma hundumaa keessanii jechuudha. Waan hundumaa kooti. Tole haa ta'u amma isinii fannoo qaamarratti baadhatanii mormatti diratanii deemuu fi dhiisuu akkamitti ilaaltu? Egaa namoonni fakkeenyuma gooftaa Yesuus fannifame fakkeessaniitu mukarraa yookaan sibiilarraa hojjetanii morma isaanii irra kaa'atanii deemu. Garuu fannoon hiikii fannoo jedhu fannoo kan keessatti mul'atudha malee kan bakkeetti mul'atu miti. Fannoon itti jiraachuudhaaf jireenya malee kan qaamaan ba'aasaa kan baatanii deemanii qofaan kaniifu miti jechuudha isiniif. Okay. Mee gara ergamaa Geetaawunitti hin deebi'a. Fannoon amma egaa waa'ee fannifamuu, waa'ee madaa'uu, waa'ee aaduu Yesuus Kiristoos isa inni nuuf baatee akkuma amma ibsitan kana irratti dubbannee jirra. Mee fannoo waa'ee baachuu fi waa'ee fannoo baachuu dhiisuu fiizikaalii jechuudha. Fiizikaalii waan mul'atuun akkas jechuun amma yeroo baay'ee fannoo waan nuti mormatti rarraafanneef akka namoota fannoo gananiitti yeroo nuti itti ilaalamnu jira warri Pirotestaantii jechuudha. Kanaaf mee fannoo qaamarratti baadhatanii deemuun fakkeenyaaf jennu nama lamatu jira jennu. Nami lamman kun lachanuu gooftaa Yesuus Kiristoositti amananiiru jennu. Inni tokko fannoo mukarraa hojjetame yookaan sibiilarraa hojjetame baatee deema. Fannifatee jira, morma isaatti fannifatee jira. Inni tokko immoo fannoo kana hin qabu. Morma isaa duwwaa jira. Lachanuu gooftaa kana fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatanii jiru. Mee jarri kuni inni sun waan fannoo bakkeedhaan mul'atu baateef isa sana caalee inni kun immoo waan fannoo bakkeedhaan mul'atu kana hin baanneef isa sanaan gadi ta'a moo akkamitti ilaaltu waa'ee fannoo bakkeedhaan mul'atu baatanii deemuu kana isin? Gaariidha. Akkuma jalqabayyuu kaasne fannoon humna keenya. Fannoon humna keenya. Fannoo humna keenya kan jedhu suni muka sanatu humna keenya miti. Isanni ta'e sanatu humna keenya malee. Fiizikaaliitu humna keenya miti nuuf. Amantiitu humna keenya malee. Yesuus Kiristoos gaafa inni fannifame namni ijaan argee hin jiru. Har'a. Yesuus Kiristoos akka inni fannifame sagalee Waaqayyootu dhugaa nuu ba'a. Malee dhaloonni amma jiru kun namni qaamaan argee. Namni qaamaan argee hin jiru. Amantiidhaan beekna fannoo Yesuus. Fannoo Yesuus Kiristoos namoota hin beekneef gowwummaadha sagaleen Waaqayyoo. Nuuf garuu humna Waaqayyooti jedhaan. Ameen. Humna Waaqayyooti fannoon Kiristoos. Ameen. Saduraa Qorontoos 21 kaafnee akkas jedha. Biyyi lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon
isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan barsiisa isa nuyi lallabnu warra amanannaa fayyisuu waaqayyootti tole. Yihudootni illee milikkita gaafatu, Giriikonni ogummaa barbaadu. Kiristoos isa fannifame in lallabna. Kun immoo warra Yihudotaatti gufuudha. Warra Yihudotan ta'initti immoo gowwummaadha. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihudotaafis ta'an Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyoo ogummaa Waaqayyootis jedha. Warra kaaniif gowwummaadha. Warra kaaniif immoo beekumsa ta'uu danda'a. Warra kaaniif immoo akka milikkitaatti waan baay'ee ilaaluu danda'u. Nuuf garuu fannifamuun Yesuus Kiristoos nuufi humna keenya. Kanaaf biyya keenya keessatti durii kaasee namni yoo mukarraa isa hojjetu, sibiilarraa isa hojjetu, morma isaa irraa fannoon kaawwatu yoo ta'e kiristiyaanan jedhamu. Kiristinaan garuu fannoo godhachuu utuu hin taane kiristinaan jireenya. Kiristinaa jechuun jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuudha. Jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuun immoo Kiristoosin fakkaachuu jechuudha. Kanaaf kiristiyaanummaan fannoo godhannes godhachuu baannes wanti nu ibsu tokko hin jiru. Mukti wanti ittiin nu ibsu tokko iyyuu hin jiru. Hundaa'uu gowwummaadha. An akka kootti mormii isaas hin qabu garuu namni fannoo kana kaawwatu faayaadhaaf kaayachuu danda'a. Bareedinaaf kaayachuu danda'a. Fayyinaaf garuu kaayachuu hin danda'u. Faayaadhaaf na fayyada yookaan bareedinuma warqee irraa hojjetee kaayachuu hin danda'a. Birrii irraa hojjetadhee kaayachuu hin danda'a. Faayaadhaaf. Amma egaa fannoo kana kaawwachuun ani fannoo kana waan kaawwadheef kiristiyaanadhaa kan jedhanii ani baay'ee kiristiyaana akraarii isa jennu jechuudha. Baay'ee nama kiristiyaanummaa isaatti cimaa jechuudha. Waan qabatetti cimaa jechuudha akraarii gaafan jedhu. Ani baay'ee kiristiyaana kan jedhanii fannoo kaawwachuudhaan waan mul'isanitti fakkaata. Garuu immoo faallaa isa sana fannoo kana baay'ee isa ani kiristiyaana jedhee fannoo laphee irratti kaawwatee gubaadhaan qaama isaa irratti godhatee bifa adda addaatiin of irratti godhate caalaa addunyaa kana irratti warri waan waaqayyotti hin tolle waan dabaa sirbitoonni baay'ee beekamoo ta'an akkasumas fiilmii aaktaroonni baay'ee beekamoo ta'an fiilmii addunyaa kana irratti baay'ee beekamoo ta'an gurguddaa warri hojjetanii masqalii kana yookaan fannoo kana bifa guddaa ta'een hojjetatanii fannifatanii rarraasanii gaafa isaan ittiin sirban argina. Asitti inni tokko fannoon kaawwachuun koo kiristiyaanummaadha. Inni tokko immoo asitti fannoo kana kaawwateeti ittiin sirba. Anamma jedhee fannooni yookaan immoo saa'inii ani kiristiyaana kan na jechisiisu jireenya ani ittiin Kiristoosin fakkaadhu malee jireenya ani milikkita ofirraa bakkeedhaan mul'atu kanatti Phaawulos yeroo dubbatu nuyi Kiristoosin iyyuu akka alaan mul'atutti hin hedannu jedhaan. Jireenyi nuyi qabnu jireenya keessaati. Jireenyi nuyi qabnu jireenya Kiristoosiiti. Kiristinaan jireenya Kiristoos, kiristiyaana jechuun jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuudha. Kanaaf akkuma isin kaastanii addunyaa kanarraa sirbitoonni hedduun fannoo kaawwatanii hin jiru. Qaama isaanii irratti tumatanii hin jiru. Warqee irraa hojjetatanii, birrii irraa hojjetatanii kaa'atanii jiru. Inni kun faayaadha. Bareedinaaf godhachuu malee amantii isaanii miti. Amantii isaanii miti. Nu immoo amantiin keenya mukarraa hojjennee yookaan sibiilarraa hojjennee kaa'annu tun taane Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo isa fannifameedha jechuudha. Nuyi fannoon keenya isa fannoo isaa ilaallee fayyina yeroo jennu amantiidhaan isa gaafa inni reebame, isa gaafa inni tumame, isa gaafa inni achirra taa'ee dhiphatee sana ilaalla malee muka kana ilaallee fayyina miti yaadama. Kanaaf fannoon anaaf jireenya. Fannoon anaaf ulfina. Ulfinni kun immoo anaaf eebba. Fannifamuun Kiristoos Yesuus foonni isaa kun irreebamee wantoota nurra jiru foonni keenya kanarra kan jiru hundumaa duguugee gate. Dhiigni Kiristoos inni dhangala'e immoo cubbuu nurra jiru hundumaa duguugee lafatti dabale jechuudha. Tole egaa waa'ee fannoo ergaa amma kana jenneeti gara Kiristoos Yesuus fannoo irratti ba'ee jennee fannoo irratti fannisanii biraa deeman. Achirraatii dhufanii gaafa laalan namni yoo lubbuun keessaa hin baane ta'e lafee isaatu caba. Miilla isaa cabsaniiti ilaalu.
Gaafa dhufan garuu Yesuus lubbuun isaa keessaa baatee jirti. Lafeen isaa utuu hin cabin baasanii dhaqanii awwaalanii warra kadhatan sana warra reeffa sana kadhataniif kennan Yoosef nama biyya Armaatiyaa kan jedhamu sanaa fi kennamee jedha macaafa qulqulluun. Haa ta'uuti Yesuus Kiristoos gaafa garafamee gaafa madaa'ee gaafa qaamni isaa hundumtu kun dhukkubsatee fannoo irratti gaafa lubbuun isaa keessaa ba'u dhaqamee awwaalamee jira. Dhaqamee ergaa awwaalameen booda waa'ee du'aa ka'uu isaatti gaafa dabarra amma. Dhaqamee erga awwaalameen booda awwaala sana namoota eegan yookaan loltoota ciccimoo itti ramadan. Loltoota ciccimoo itti ramadanii Yesuus utuu isaan hin argin hin ka'e. Awwaalli banamaa ta'e. Isaanuma gidduudhaa garuu ba'ee sokke inni. Gaafa dhufanii eenyutu hatee eenyu fudhateedhan maal jedhan hinatame. Du'aa ka'ee utuu hin taane hinatame jedhaa. Hinatame jedhaa jedhanii birrii kennan. Hinatame jedhaa jedhanii birrii laatan. Maaliif du'aa ka'uu isaa ganuudhaaf dhoksuudhaaf. Egaa amma waa'ee du'aa ka'uu kanarratti gaafa adeemnu Yesuus Kiristoos kanarratti maal dubbachuu barbaadeetanii Yesuus Kiristoos in du'ee in awwaalame du'aa ka'ee jenna. Nuuf amma gaafa haasofnu afaan irratti salphaadha. Namoonni dhaqan ilaalan dubartoonni sun awwaala banamaa arganii fiiganii deebi'anii kan isaan booda bartuun dhufe sun garuu hin seene jedha. Mee kun amma jireenya kiristaanotaa ammaa wajjiniin wal qabsiifnee gaafa laallu dhaqanii ilaalanii deebi'uu fi keessan mul'atanii bakka isaa hubachuun mee jireenya amantoota keenyaa wajjiniin maal fakkaata laata? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'e sana fannoo irratti baay'ee jireenya kiristaanaa yookaan immoo jalqabbiin jireenya kiristaanaa gaafa sanaa kaasetti kan inni jalqabe. Kakuu haaraanis gaafasii kaasee jalqabe. Jalqaba kaasnee irraa kakuun dhiiga malee hin dhaabbatu. Kanaaf namaaf Waaqayyoon kan walitti araarse gaafa sana dhiigni isaa gaafa dhangala'e fannoo irra taa'ee nan dheebodhe jedheen. Nan dheebodhe inni jedhe kun daadhii wayiniis fidanii afaan isaatti qabanii daadhii wayinii kunniin dhangagga'a ture jedhaan. Waan dhangagga'a buqqee hadhaa'aa wayii ka fakkaatutti fidanii afaan isaatti hin qabaniidha. Afaan isaatti yeroo qabanii beektonni macaafa qulqulluu yeroo dubbatan dhimma inni afaaniin qabe kana maal jedhu isinitti fakkaata? Namni fakkeenyaaf bara keenya keessa namni gaafa opereeshinii ta'u anesteeziyaa waraanu kan adoochu qaama adoocha yeroo muran ittiin dhaga'amu. Ergi muramee raawwatee intinii ta'a. Beektonni kitaaba qulqulluu akka dubbatanitti daadhii wayiniin isaan gaafa sana afaanitti qaban tokko raajonni afaan isaaniitiin dubbataniiru. Akka inni kanaan daadhii wayiniitti qabanii inni du'u. Afaan isaatti yeroo qabanii afaaniin qabee fiixaan ba'eera jedheen. Raawwatameera xumurameera jedheen. Gaafa sana kan isaan afaanitti qabanii akka qaamni isaa hin dhukkubnetti akka anesteeziyaatti haa ta'u jedhaniiti akka qaamni isaa hin dhukkubnetti haa ta'u jedhaniiti kan jedhanii tilmaamaman jiru. Yesuus Kiristoos garuu du'a machiin du'uun barbaanne du'a qaama adoodee du'uun barbaanne dhukkubsateema du'uu barbaade. Sababni isaa dhukkubsatee du'uu waan dhufeef. Ergama isaa waan ta'eef dhukkubsatee du'uun. Xumurameera inni jedhan sun inni gatiin namarra jiru kaleessa dheengadda mirgi namarraa mulqame mirgi karaa Addaam namarraa cabe sun seexanni goyyoomsee mootummaa Waaqayyoo keessaa baasee mootummaa haaraa ijaaree itti galche sun harkaa deeffadheera. Mootummaan Waaqayyoo galeera. Sabni koo warri badanii turanis dhufaniiru. Kanaaf wantan dhufe kaayyoon koo inni guddaaniif inni jalqabaa mootummaa Waaqayyoo deebisuudha. Mootummaan Waaqayyoo laakunoo fiixaan ba'eera jechuusaati.
xumurameera jechuusaati. Gatiin namarra jiru hundinuu kaffalameera jechuusaati. Kanaaf akkuma isin amma kaastanii fuudhanii dhaqanii Yoseef namni biyya Armaatiyaa yookaan namni Afrikaawwiin kun yookaan namni biyya Afrikaa kuni fuudhee dhaqee reeffasaa dhaqee fuudhee dhaqee awwaale. Gaafa guyyaa sadaffaa egaa Maariyaam fa'a Maartaan fa'a Maariyaam haadhi Yesuusis Maariyaam isheen Magdalaa sunis dhaqanii reeffa Yesuus urgooftuu dibu turan. Isaan akka Yesuus du'u ilaaluu dhaqan miti. Reeffa Yesuus urgooftuu dibuu deeman yookaan shittoo dibuu deeman. Iddoo awwaala isaa deemanii jechuudha. Iddoo awwaala isaa dhaqanii hin kaa jedhanii amananii deeman miti. Kanaaf gaafa dhaqanii shittoo kana itti dibuu deemanii gooftaan hin jiru. Ka'eera. Achi hin jiru. Fiiganii dhufanii bartootatti himan. Isaan achi ga'anii inni garuu achi hin jiru hin sokke. Gooftaa gaafa ajjeesanii birriin bitanii ajjeesanii. Gaafa du'a isaas kan isaan eegsisanii birrii kaffalanii eegsisan. Gaafa inni du'aa ka'us dhoksuudhaaf birrii kaffalan. Garuu dhugaan hin dhokatu. Iddoo kanatti kan nu arginu dhugaan hin dhokatu. Ameen. Birriidhaan dhugaan dhokachuu hin danda'u. Dhugaan akka biyyoo ta'e tarsaasee cabsee ka'a malee hin dhokatu. Gaafa isaan dhaqanii hin jiru bartuun suni fiigee dhaqee gaafa inni carqii isaa ilaalu yookaan immoo moofaan ittiin marame uffatan ittiin marame gaafa ilaalu. Baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo salphaattis hin awwaalamne. Iddoo sooressoonni itti awwaalamanitti awwaalame jedha. Awwaalli isaa sooressoota gidduu ta'eedha mini. Sababni isaa Yoseeftu fudhate reeffasaa. Yoseeftu fudhate. Iddoon jarri itti fannisan kan bira Yoseef immoo reeffasaa fudhate dhaqee awwaale. Iddoo guddaa iddoo baay'ee jira jedhamu biyya sana keessatti namoonni gurguddaan mootonni sooreyyiin iddootti awwaalaman. Amma gaa wanti nama ajaa'ibu macaafni qulqulluun kun immoo fa'u haaraadharraa boriyyuu wanti inni har'a jedhee haasa'us har'as taa'aa waan jiruudha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo irraa gaafa laallu warra eegan sanaa fi hangafoonni luboonni dhufaniiti utuu nuti rafaa jirru bartoonni isaa dhufanii hatan jedhaati dubbadhaa yoo rakkoon isinirra ga'uuf jedhe immoo nuti yoo gurra bulchaa biyyaa bira ga'e dubbii ta'uu danda'a. Akkasin ittiin hin miidhamneef nuyi dubbichan qabbaneessinaa jedhan. Akkuma sana iyyuu immoo godhanii bulchaa biyyaa sana biraan utuu hin ba'in qabbaneessanii bartootatu hate jedhan. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti sagalee Waaqoo kan inni jedhu ammuma har'aatti iyyuu jedha. Ammuma har'aatti iyyuu akka waan bartoonni hataniitti fudhatamaa jedha. Akkasitti fudhatama jedhaan. Hin qabbaneessanii hambisan jechuudha argitanii. Sababii kanaatii fi amma Yihuudoonni gariin iyyuu akka gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhalatin jirutti kanaaf ilaaluu kan jedhu yaada jechuudha. Ka jalqaba haasaa ture. So kanaaf amma awwaallisaa Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti ka'e gaafa awwaalamu namatu dhaqee awwaale. Gaafa fannisan nama hedduu ta'anii ol kaasanii fuudhanii muka fannoo irratti cinqaarsisan achirratti waqaran. Gaafa ka'u garuu namni tokko iyyuu gara isaa hin dhanne. Garuu jarri kun mata jabinuma guddaarraan kan ka'e. Hin ka'een jedhinaati hin hatame jedha. Garuu Yesuus ka'eera. Ameen. Dhugaan jiru immoo dubbiin jiru dhokachuu hin dandeenye. Warri beekanii arganiiru. Bartuun tokko dhaqee erbee qaama isaarraatii bu'e. Wayyaattiin kafanan sana. Dhaqee fudhate jedha. Dhaqee in arge. Achitti. Amma gaanamma kanaa wajjin wal qabatee nu barbaade. Ammas yeroo ammaa kanatti namni kiristiyaana ta'uun salphaadhumatti fudhata. Fakkeenyaaf namni kottuu gara gooftaadhannaa yoo jedhan kottuu mana waaqayyoodhannaa yoo jedhanii simpliidhuma fudhachuu danda'a. Garuu gara gooftaa yookaan gara mana waaqayyoo dhaqanii erga gooftaa fudhatanii harka ol kaasanii biyya lafaa ganeera seexana ganeera hojii isaa ganeera erga jedhanii booda jireenya fannoo jiraachuutu jalqaba. Isa booda
jireenya fannoo gaafa jiraachuu jalqaban beela'uun gaafa dhufu dheebochuun gaafa dhufu rakkachuun gaafa dhufu immoo Yesuus Kiristoos kana waa'ee fannifamuu isaatiitu dagatama irraa. Sababni isaa akkamitti fudhatama amma durii ani utuun gooftaa hin fudhatinis wanti dhaga'aa ture warra pheenxee biraatii birriitu rooba jedhu. Akkas jechuun warri pheenxee rakkina hin qaban jechuudha. Ameen dhugaadha. Dhuguma iyyuu nuyi rakkina hin qabnu. Dhugaadha. Sababni isaa rakkinni keenya hundumtu fannoo Kiristoos keessa dhokfamee jira waan ta'eef. Turkutameera. Eeyyee. Itti cinqaarsifame dhamee guuree ol ba'eera waan ta'eef rakkinni keenya nutti hin argamu nu fannoo Kiristoostu nutti argama. Haa ta'uutii garuu namni Kiristoosii wajjiniin jiraatu Kiristoositti waamame jireenya fannoo jiraachuun dirqama. Akkas jechuun hin ciniinsifatama biyya lafaa kanarraa xumurutti. Waa'ee maaliitu itti dhaga'ama? Waa'ee biyya saasee waaqarraa sanatu itti dhaga'ama. Waa'ee jireenya bara baraa sanatu itti dhaga'ama. Waa'ee fannoo Kiristoostu itti dhaga'ama. Egaa kanaan wal qabatee namoonni keenya baay'een namootaa gaafa gara kana dhufanii akka isaan bakkee ta'anii yaadan ta'uu didee gaafa isaan duuba deebi'an baay'een isaan mul'ata. Bakka ka godhan. Maal arganii dhufu nuti gooftaa wajjin jirra waan arganneen uffannaa waan arganneen nyaanna yoo baane rakkina odeessinu yoo baanne kana taane Yesuusitti erganamanii kana ta'e hin jennu Yesuusitti erganamaneeti jireenyi koo qajeeleenna yoo buddeen isaa harkaan mul'atu kana dhabne iyyuu jechuudha. Sababii kana ilaaluuf na baay'een dhufa gaafa dhufu garuu waan sana akka ilaale sanatti dhaba. Insokka maal ta'a kun jechuudha jireenya dhugaadhaan hin dhufne ilaalee dhufe waan ta'eef. Kanaaf waa'ee gadi bu'anii Kiristoosiin iddoo eenyummaa isaa arguu sana wajjin wal qabate amantoonni keenya kun maal gochuu qabu fannifamuu waa'ee fannoo Kiristoos kan akkamitti ilaaluu qabu akkamitti hubachuu qabu jettaniiti dhaamsa dabarsitu. Egaa akkuma amma kaasne fannoon nuuf jireenya jenneerraa eebbaa badhaadhina jenneerra nuufi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa awwaala keessaa ka'e Maariyaam faa gaafa fiiganii dhaqanii iddoo sanatti ilaalanii hin jirunni. Ergamoota lamatu gararraaf gajjallaa taa'u turan dhagaarra. Dubartittiin irra maalajii dhuftee maaliif isa jiraataa maaliif warra du'an gidduu barbaaddattiin jedheen. Isa jiraataa maaliif warra du'an gidduu barbaadda? Isinitti himne itti meerammoodha. Ani nan kaa gaafa guyyaa sadaffaa achitti nan eegnaa Galiilaan dhaqaa jedheen. Galiila dhaqu iyyuu itti meera. Direction itti meera. Jarri garuu hin aman. Argitaniitti jarri ammayyuu warra har'aa dhiisaa fannoo du'ee du'aa ka'uu Yesuusitti iyyuu warri gaafa sanaa warri bira jiran warri wajjin nyaatanii dhugan warri nuyi bartuudha jedhan warri nuyi seexana meeqa harka isaatiin keessaa baasee itti namanne yeroo sana fiizikaalii warri yeroo sana duukaa deemaa turan itti namanne. Maaliif as barbaaddu ittiin jedheen argitaniitti yoo ta'e Maariyaam isheen Magdalaawiin kuni gooftaa kanatti gaafanni itti dhiyaattee maqaa isaa Yesuus jettee gaafa isheen waamtu gaafa isheen qabuuf jettu nan qabine dheen. Erga du'aa ka'e nan qabine. Dubartiin kuni kan isheen baattee jirtu shittoo reeffaati. Ani amma reeffa miti. Ameen. Anamma foon kaleessaa uffadheen jiru. Shittoon reeffaa natti bu'uun irra hin jiraatu. Kan isheen dibuudhatte shittoo reeffaati. Isheen isa du'aa ka'ee jiru reeffa dibuudhatte. Reeffa dibuudhatte. Inni garuu akka inni urgaa'uuf dibuudhatte min akka foon isaan tortorreef dibuudhatte malee. Namni kana nu hubachuun irra jiraatu. Shittoo Maariyaam baattee dhatte kuni reeffi akkam tortorreef. Reeffi akka fooliin laanneef aadaa warra Yuudotaati kun. Maariyaam kun Maariyaam ishee Magdalaa ishee hafuuronni keessaa ba'an sanaati. Dhattee gaafa isheen harkaan qabu no nan qabine dheen. Anamma dhagna jiraataan du'aa ka'eera. Ameen. Anamma iyyuu gara Waaqayyootti ol hin baane malee dhagna jiraataa uffadheen jira dhagna waaqummaa koo uffadheen jira jedheen. Natti hin bu'in jedheen. Maal jechuun barbaade namoonni baay'een jireenya fannoo jireenya Kiristoos kana baay'een isaanii hin beekan. Har'umayyuu Yesuus Kiristoos waan nama dhibu nuuni warri Kiristoositti amannee rakkinaaf abaarsi jireenya keenya irra hin jiru nurraa tarsa'eera. Ameen. Ammayyuu warra bakkee jiraniif ammas hin kaastanii turtan namoonni baay'een akka isaan ilaalanii dhufanii ta'uu yeroo didu
dhiisanii deebi'uu jechaa turtan. Nuuni birrii qabna min isa birrii qabu qabna malee. Ameen. Nuyi qabeenyi keenya isa qabeenya qabu qabna. Ameen. Risoorsii qabna nuuni. Burqaa qabna nuuni. Maal jedha isinitti fakkaata sagaleen Waaqayyo yeroo kana roon dhumaa dubbachuu jaalladhe. An jireenya isiniif kennuufan dhufe. Jireenya irraa hafaa hoolonni haqa baataniifan dhufeedha. Jireenya irraa hafaadha. Jireenyi guutuu fi irraa hafaan tokko miti. Guutuun guutee mataa. Kanaaf jireenya irraa hafaa qabaataniifi jedha. Jireenya irraa hafaaf jireenyi guutuun tokko miti. Irraa hafaani kan guutee irra dhangala'e jechuudha. Inni hamaan sun garuu hattuun sun qaluuf balleessuudhaaf dhufa jedhaan. Kanaaf maa jechuun barbaade warri taanii dhaggeeffatanis Yesuus Kiristoos jireenya foon keenyaafis jireenya hafuuraa keenyaafis jireenya bara baraas jireenya har'aa borii keessattis qooda guddaadha. Yesuus Kiristoos malee jireenyi hin jiru. Yesuus Kiristoos malee eebbi hin jiru. Badhaadhinni eebbi ulfinniif nagaan Yesuus ilma Waaqayyoo keessa jira. Angayyoona kanatti waa'ee Faasikaatii fi akkasumas waa'ee fannoo waliin dubbachaa turreetti jirra. Faasikaan maal akka ta'e, fannoon maal akka ta'e waan isin hanga ammaatti dhageessanidha. Egaa maal akkasiin gootanii hin beeknu mana nama hundumaa seennee waa'ee fannoo, waa'ee Faasikaa isinii wajjiniin haasa'aa jirra. Waa'ee Faasikaadhaaf waa'ee fannoo ergaa amma kana jenneeti. Dhumarratti gaaffiyan ergamaa Geetahuunii fi addee Shumee Yaadataatiif qabu dhumarratti jechuudha. Amma haala yeroo ammaatiin wal qabatee mootummaan koomaandii poostii yookaan immoo labsii yeroo atattamaa sababii dhukkuba koronaa vaayirasii tatamsa'ina isaa hir'isuuf jecha labsii adda addaa baaseetiin namoonni akka walitti nama afurra darbee akka namni walitti hin qabamnee fi dhorkee waan jiruuf labsiin ba'ee waan jiruuf waldaa keessatti namoonni hedduu walitti qabamuu waan hin dandeenyeef yeroo akkasii kana yookaan torban akkasii kana keessa jirra amma sa'aatii kanatti jechuudha. So amma isin dur bara darbe akka fakkeenyaatti Faasikaa bara darbe isa fuula dura jirus guyyaa ayyaanaatti akka isin namoota karaarra ta'anii naannoo mana amantaa tokko tokko daandiirra ta'anii kadhatan akka isin nyaachisaa turtanii nan beeka. Mee har'a akkamittiin dabarsaa jirtu ayyaana kana isin? Egaa nama gaa yeroon isaa yeroo hamaadha biyya kana duwwaa utuu hin taane addunyaa kanaa fi nuuni silasii yeroo dheeraa kaasnee torbanoota sadan arfan kana ergi dhukkubni kun labsamee waldaan kiristaanaas akka hin banamne ergi mootummaan labsii baasee nuun kadhannaarra jirra. Waldaan keenyas tajaajiltoonni keenyas walii gallee kadhannaarra jirra jechuudha. Kanaaf ammas itti fufnee kadhannaa marra kan nuyi ayyaana kanallee kadhannaa maan ayyaanessaa jirra. Namoota gargaaramuun irra jiraatu namoota nyaatuun irra jiraatus nyaachisaadha kan nuyi jirru jechuudhaan. Iddoo isaan bakka isaan jiranitti iddoo isaan namoota of hin dandeenye bultiin isaanii daandiirra kan ta'e mana amantaa tokko jala kan ta'an daandii karaa irratti jechuudha kufanii kan jiranii akkuma kana dura gochaa turre akkuma amala keenya maatii keenyaa wajjini gochaadha kan nuyi jirru. Kanaaf namoonni harka qalleeyyiis amma Waaqayyo nu gargaara amma Waaqayyo nu kenne amma Waaqayyo nutti agarsiise baanee gargaaraa jirra. Asumaan kan beeksisuun namoonni beekuun irra jiraatan dhaabbata miti mootummaa yookaan NGO tokkos dhaabnee jirra. Kunis waluma duukaa hiriiree dhaabbanni NGO keenya jireenya ifaa jedha. Kanaaf waltaanee jechuudha. Asumaan akka beeksisaa hojjetamuufi mootummaa biraa ayyama guutuu argatee waan jiruuf dhaabbata gargaarsaa yookaan dhaabbata miti mootummaa non-profit organization jennu jechuudha. Charity organization. Kana mootummaa irraatii akka carraa ta'ee odeeffannoo isaa waan hin qabuuf torbanootuma Faasikaa kanaa keessa mootummaa biraatii iyyamni isaa ba'ee xumurameetti jira. Innis hojii kanaan dura hojjechaa turtantu itti fufa jechuudha. Qaama seeraa argatee organizationii bodii mataa isaatii argatee ofii isaatiin
akka hojii isaa itti fufu ta'a jechuudha. Akkaseeyyee. Waaqayyoodhaaf galatu akka kanarra caalaa charity organizationiidhaan dabalataa kana jalatti manneen barnootaa akkasumas iddoo faarmaasiin kilinikni kan mataa isaatii akka qabaatu nan abdadha. Lubambaye, 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 Alibirmadumbaye. Sarri waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoonni TV Fayinaa marti keessanii baga nagaa taatan isiniin jenna. Amma iddoon nuyi jirru magaalaa Bishooftuu keessatti kan argaman namoota daandiirra bulanii namoota waan nyaatan waan dhugan hin qabne wajjin har'a akkuma beekamu guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Namoonni guyyaa irraa hin nyaatun dhuguu hin bu'aaru, namoonni immoo mangaagaa tokkoyyuu waan nyaatanii liqimsanii kan hin qabne immoo jiru. Isaanii wajjin dabarsaa jirra, isaanii wajjin gammachuu keenya dabarsaa jirra jechuudha. Egaa dhaabbanni jireenya ifaa jedhu kan maatii keenyaan hundaa'eef akkasumas immoo walitti qabama waldaa ifa Fayinaa wajjin kan walitti qabatee jiru jechuudha. TV kana ilaalaa jirtan yookaan immoo karaa YouTube karaa peejii TV Fayinaa kan nuyi ilaalaa jirtan jechuudha. Egaa kan nuyi itti argamnu daandii yookaan immoo namoota iddoo isaanitti walitti qabamanii daandiirra oolanii bulan namoota humna hin qabne harka qalleeyyii hiyyeeyyii nyaata ofii isaanii soora ofii isaanii hin qabne daandiirra jiran ayyaana waggaa isaanii wajjin dabarsaa jirra. Akkuma isiniin jedhee yoo xiqqaatee gooftaan nu gargaaree nama 100 isaa ol kan ta'an soorreerra. Kanaaf guddaa namatti tola. Isaanii wajjin ooluun guddaa nuti toleera, isaanii wajjin dabarsuun guddaa nuti toleera jechuudha. Waaqayyoo maqaan isaa haa eebbifamu. Kana fakkaata jechuudha. Dhaabbanni jireenya ifaa dhaabbanni hiyyeessota yookaan namoota homaa hin qabne nyaachisanii nyaachisuu dhaabbanni kun dhaabbata hiyyeessotaaf harka qalleeyyiidhaaf dhaabbateedha. Kanaaf dhaabbanni jireenya ifaa jedhu kan hundaa'e jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti amma jalqabeera tajaajila isaa kunoo ifaan ifatti jalqabeera. Dhaabbanni jireenya ifaa waldaa ifa Fayinaa wajjin kan wal qabatu jechuudha. Akkasumas kan maatiidhaan hundaa'ee maatii keenyaan kan hundaa'e jechuudha. Dhaabbanni jireenya ifaa kuni namoota daandiirra bulan ijoollota abbaa fi haadha hin qabne hiyyeessota. Kanaaf egaa namoonni kana irratti illee hirmaachuudhaan barbaadan wajjin hirmaachuu dandeessu. Hiyyeessota walii wajjin gargaarra. Kana malee mul'ataaf abjuu guddaa qabna. Waaqayyo nu gargaara, itti adeemna isiniin jenna. Kunoo amma jalqabnee jirra, galatoomaa isiniin jenna. Duumtilleen du'ee masii ajjeesee hin jiraanne. Duumtilleen du'ee masii. Duumtilleen du'ee masii ajjeesee hin jiraanne. Duumtilleen du'ee masii ajjeesee hin jiraanne. Luba jiraataa qabna du'aa ka'uu isaatii hin jiraanne abbe. Nakkaa jedhee akkuma nutti hime sanii. Innoo ka'eera, innoo ka'eera. Iffasaa barbaachamaa gara waalaa yaadanii. Innoo ka'eera, innoo ka'eera. Warri karaa Imaa'oos waa'ee duusaa maadu dubbatu. Innoo ka'eera, innoo ka'eera. Kan isaanii wajjin adeemu masii akka ta'e silaa yaadni nu hubatu. Innoo ka'eera, innoo ka'eera. Du'aa ka'eera, du'aa ka'eera. Du'aa ka'eera, du'aa ka'eera. Masiin du'aa ka'ee, du'aa ka'ee. Yesuus du'aa ka'ee, du'aa ka'ee. Masiin du'aa ka'ee, du'aa ka'ee. Yesuus du'aa ka'ee, du'aa ka'ee. Ameen, 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 ameen. 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 Du'aa ka'eera, ameen, ameen. Masii jiraataadha, ameen, ameen. Abdii nuuf kenneera, ameen, ameen. Nuufeen isin fura, ameen, ameen. Du'aa ka'eera,
du'aa ka'eera mirga abbaa jira kaakamaani du'aa ka'eera keessa kootti argamaa hafuuraani du'aa ka'eera jiraattota godheetti xinnayyoo du'aa ka'eera si oliin godheera kalleeyyoo Yesuusi Yesuusi goota du'aa ka'uuti Yesuusi Yesuusi masilma waaqayyooti Yesuusi Yesuusi jaalallee beekamaa kan akka saatiyoo wayisumaaf nu gamaye 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 maqaama isaatiitti xinna yooliin kun guguddayne maqaama isaatiin wallaalota turre isaan hubanne maqaama isaatiin kan maqaan hundooyne isaan nu yaame du'aa ka'uu isaan duuti maqaan nagaa nutti dhaame Yesuusi Yesuusi goota du'aa ka'uuti Yesuusi Yesuusi masilma waaqayyooti Yesuusi Yesuusi jaalallee beekamaa kan akka saatiyoo wayisumaaf nu gamaye karaama isaatiin karaa dhugaaf jireenyaa hubanne karaama isaatiin babbareenne abbaatti mul'anne du'aa ka'uu isaan boolla du'aa sana baane yaane du'aa ka'uu isaan ija kunnee qulqulloota taane Yesuus du'aa ka'ee Masiin du'aa ka'ee Yesuus du'aa ka'ee Masiin du'aa ka'ee Amen 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 du'aa ka'eera Amen Amen masii jiraatadha Amen Amen abdii nuuf kenneera Amen Amen nuufeen isin fura Amen Amen du'aa ka'eera Amen Amen mirga baasaa jira Amen Amen abdii nuuf ta'eera Amen Amen Yesuus nu fureera Amen Amen du'aa ka'eera Amen Amen mirga baasaa jira Amen Amen abdii nuuf kenneera Amen Amen Yesuus nu fureera Amen 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 Tole egaa addee shumee yaadataa yeroon gara keessanitti darbu akkuma amma ergamaa Geetaawunii wajjiniin dubbachaa turre yeroo muddamaa kana keessa namni mana isaatti ol galee taa'ee jira nama afurra darbee taa'uu hin qabu yookaan maatii tokkorra darbuu hin qabani mee isin akkamittiiniti ayyaana kana dabarsaa jirtu? Egaa amma ayyaana kana nuti akkuma yerootti bulu waan ta'eef yeroon kun yeroo labsii muddamaa yerootti dhukkubni daddarbaa yoo walitti siqan yoo harka wal fuudhan in daddarbaa jedhamee waan labsamee jiruuf nullee kana amma durii maatii holloota keenya waamne holloota keenya wajjin ayyaana kana dabarsina jechuudha. Amma garuu maatii maa wajjin ayyaana kana dabarsaa jirra. Egaa nuuf yeroon kun immoo yeroo kadhataati yerootti waaqayyoon kadhannu yeroon kun. Kanaaf nuti ayyaana kana maatii maa wajjin kadhannaa keenya kadhachaa ayyaana kana wajjin dabarsaa jirra jechuudha. Eebbifama gooftaan isin haa eebbisu amma achumaanii daqiiqaa lama kanan isinii laadhu hordoftoota keenya mana isaanii ta'anii kallattii garaa garaatiin yuutuubiidhaan haa ta'u tiiviidhaan kan nu hordofaa jiraniin baga geessanii ittiin akkasin jettanii fi daqiiqaa lama waan dhimma ayyaanaa wal qabatu akkasin dubbattaniif carraa isinii laadha jechuudha. Egaa hordoftoonni TV ifa fayyinaa marti keessan karaa TV, karaa YouTube, karaa Instagram, Twitter, karaa page yookaan immoo Facebook TV ifa fayyinaa kan nu daawwachaa jirtan marti keessan biyya alaaf keessa kan jirtan
baga yaadannoo gooftaa keenya Yesuus du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus kan bara 2020 yookaan 12 isin ga'een isiniin jedha. Egaa ummanni irra addunyaa yookaan irra lafaarra jiraattan abdiin kutatina. Yesuus Kiristoos du'eera. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Mirga baasaa jira. Nuun hin salphannu hin qaanofnu. Koronaa dhiisee wanti barbaada addunyaa kana irratti yoo ta'e lafti kuniif waaqni kun yoo hollate yoo raafame nu iddooni amansiisaa qabna. Iddootti baqannee oollu. Kanaaf Waaqayyo nu oolcha. Waaqayyo gara keenya oolaan faasikaa keenya Yesuus qalameera. Abbaan keenya Yesuus dhufee nu fudhata. Irsa guddaaf cimaa tokko eeggachaa jirra. Har'a ergaa tokkoon isinii qaba. Ergaan kuni ergaa jabaadha, ergaa cimaadha. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Ameen. Qophiin keenya agaa ammaatti ture kana fakkaata. Waan angayyoona kanaatti TV keessan foddaa TV keessanii hin cufin irraan dabarsiniif angayyoona kanaatti nu hordofaa turtaniif Waaqayyo Gooftaan isinaa eebbisu jecha ayyaana eebbifamaa ayyaana itti salphina keessaa gara ulfinaatti ka'an sodaa kana keessaatii gara sodaachisuutti ka'an naasuu keessaatii gara jajjaboo ta'anii jagna ta'anii ka'utti kan ka'an hunduma keenyaaf galaana gamana kan jirtan haa ta'u jecha Yesuus Kiristoos egaa yeroo inni du'ee awwaalametti bartoonni mana cufatanii mana cufamaa keessa sa'aatii isaan ta'anitti Yesuus mana cufamaa keessaan ba'ee nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kanaan bakka namoonni hundumtu cufatanii ta'anitti Yesuus oliin gala. Egaa qophiin keenya agammaatti ture kana fakkaata. Angayyoona kanaatti waan nu wajjiniin turtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Kaameraadhaan akkasumas sagalee sirreessuudhaan kaameraadhaan obboleessa keenya Biqilaa akkasumas Bookaa sagalee sirreessuudhaan obboleessa keenya Caalii Waaqayyo isaan eebbisu jecha hunduma keessaniif ayyaana gaarii haa ta'u. Faarfannaa naafoo itee nagargaarte jedhu faarfannaa faarfataa Caalii waliin dhaggeeffannee sagantaa keenya xumurraa. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa isinis waan waamicha kiyya kabajanii iddoo kanatti argamtaniif Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Yesus, 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 ati olchako, masara jabako, anafapako, ati olchako, masara jabako, anafapako. Ikan maka sena ko fide daka gatilupu nafka falte nagakan ko snafta balte Yesus lalako lalate Yesus chabakos kafate Yesus madakos madofte Yesus kodakos kapsofte Addaa diba egumsige sammuko lolida jalalike anana diba
eegumsi kee sammuu koo loliidha sammuu koo loliidha na foyitee na barbaadde jireenya naaf laatte na foyitee na barbaadde jireenya naaf laatte jalallikee ana hanna dhiibaa eegumsi kee ana hafajaiba jalallikee ana hanna dhiiba eegumsi kee ana hafajaiba na foyitee na barbaadde na foyitee jireenya anaaf laatte na foyitee na barbaadde na foyitee jireenya anaaf laatte situ ege lubbu kwa marati nandagane maltu Qophii senalko sini arefame abalako undeko isambane undeko isambane situ ege lubbu kwa marati nandagale maltu Qophii senalko sin arefame apana koti undeko isambane undeko isambane na foyitee na barbaadde jireenya naaf laatte na foyitee na barbaadde jireenya naaf laatte na foyitee na barbaadde jireenya anaaf laatte Yesuus gootaa gootar fiiduu caccabsee ka'ee